Odeeffannoo hojii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Inni immoo maali jechuun keessaniin oolu. Dursa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa biraa. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu jecha. Nu baruu feenaan ani Miftahadha sirkaatu jechuudha. Obboleessi kiyya immoo Fattaash Ahmad jedhama. Nuti ijoollee sirkaatu bidhaachuu subscribe godhaa isiniin jenna. Obboleessi keenyallee akkuma biyyarraa dhufeen hojii qabatee odeeffannoo isarraa fudhadhe tokko isinii qooda muuxannoo isarratti argaa jechuudha. Innaa akka nu wajjin turtan abdii qabna. Nu faana turaa isiniin jenna. Galatoomaa waa hedduu isin hubachiifna gara fuulduraatti. Obboleessi keenya waliin deemna amma inshaallah yeroo dhiyootti isinillee akka isin kana bira geessanii waan kana olii bira geettan abdii qabna inshaallah. Taaskiin kuni kabbaanii Dubaay taaskidha. Innaa nu wajjin turaa nu faana bu'aa odeeffannoo guddaa as keessaa argattu isiniin jenna. Galatoomaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nama dalagatee biyya keessanitti galu rabbiin isin haa taasisu. Nama of fayyadee biyya fayyadu isin haa taasisu isiniin jenna obboleeyyan koo. Akkasumallee bakka feetan deemuu barbaadan Shaarjaa, Abu Dhabii, Aliin, Fujeeraa bakkoota adda addaa bakka kamuu isin geessina. Waan kamuu gara biyyaa isin ergina kaargoo ta'e waan kamuu jechuudha. Isin nu dubbisnaan bakka kamittuu isin biratti argamna. Lakkoofsi keenya 5645522 kanaan hay jedha. Odeeffannoon gara fuuldura jira nu hordofa. Odeeffannoo kana dura maatii keenya ta'uun dagatina. YouTube keenya subscribe godhaa sirkaatu jechuudha. Warri jirtanis like share gochuun dagatina. Namallee ittiin affeeraa isiniin jenna. Isin nu jajjabeessinaan odeeffannoo adda addaa United Arab Emirates keessa jiru isiniif qabannee isiniif dhufna jechuudha. Hojii taaskii kana akkamitti akka seenuu dandeessanii keessattuu ijoolleen biyya irraa haarawaa dhuftanii fi ijoolleen as keessa turtan odeeffannoo adda addaa fudhatuun barbaachisaadha. Namni wanti sirriitti nama fayyadu biyya ormaatitti gaafa ba'an keessattuu gara UAE kana keessatti odeeffannoon isin barbaachisaa, itti yaaduun barbaachisaadha. Maal hojjedhee akkamitti jijjiirame hojii dhuunfaa kiyyaatitti ba'a jettanii sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Ani yeroo hedduu ni argaa namoonni waggaa 5 waggaa 6 bakka tokko ta'anii ummaa baay'ee waan jijjiiraman hin qaban jechuudha. Salariin biyya kanatti namaa kafalamu nama dhiirati yookaan 200 jechuudha. Ijoolleen hedduun waggaa 4 waggaa 5tti baay'ee jijjiiraman. Irra caalaa ijoollee dubartii wayyaa yoo mana ijaazaa bahuu baattee bakkuma dalagaa kontiraataa kan teessu taate jaraatu caalatti qofa fayyadamuudha. Ilmi dhiiraa qarshii 1000 dalagee 200 dalagee irraa nyaatee yookaan hiriyaa biraa deemu jira. Waan adda addaatitti gaafa baasii kana hunda keessaa baase baay'ee turte jechuudha. Amma odeeffannoo garamitti namni keenya yoo dhufe taaskii seenuu danda'a. Fakkeenyaaf ijoolleen biyyarraa haarawaa dhuftan yoo inni immoo as keessa turtanii dalagattanii waan kanatti seenuu barbaadan jalqaba inni guddaan nama isin barbaachisa jechuudha. Taaskii kamiyyuu seenaa kaartaaskii Dubaay taaskillee seenaa irra caala immoo taaskiin Shaarjaa Ajmaan irra Dubaayitu xiqqoo caala jedha akka odeeffannoo waan fudhadheetti jechuudha hiriyoota kiyyarra. Kana immoo barattuudhaaf waggaa tokko nama barbaachisa biyyaansi obsa. Barumsatti awwala interview gootaa hojii kanaayyuu sanillee interview saniin gaafa fitte hojii seentee ID sirraa jijjiiranii haga ID sirraa jijjiiranii achi booda immoo barumsatti seentaa. Barumsa san immoo guyyaa guyyaan barachuu hin dandeessu. Torbaanitti ji'atti akkasi seenta jechuudha. Akkasitti baratta jechuudha dhiifama hordoftoota koo. Gaafa akkasi baratte immoo mana kiraay sitti dhufaa, nyaata keetu sitti dhufaa, hojii immoo argattu ID yookaan maqaa jaraatiin jira. Olii gadi biyya kanatti baay'ee hojiin guyyaa yoo hin qansiraa isa jedhamu sun baay'ee hin jiru jechuudha.
namni si gargaaruun barbaachisaadha. Wayin hiriyaa gaarii yoo obboleettii wayin warra gaarii yoo si qabaatte taaskii kana seenuu dandeessa jechuudha. Isa lammataatti immoo namni waan kana seenuu danda'u kaartaaskii jechuudha. Taaskii kamuu jechuudha. Nama ofiin biyya kana ture mallaqa kuufatee mala ittiin jiraatu barate wayii nama bira jiraatuu danda'u yookiin immoo mallaqa ofiitti fayyadamuu danda'u malee baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Namni yookaan kootu taaskii seentaa naamina jedhee namni tokko achi deeme biyyarraa ka'ee mallaqa ofii baasee yoo dhufe yookaan ka inni herreegatu birri machi biyya kana dhufuun qofa. Birri biyya kana dhuftu malee yaani asitti mallaqa san caala si barbaachisa jechuudha waan kanatti seenuudhaafi. Garuu immoo ogummaan baay'ee barbaachisaadha. Aarsaa waggaa takka lamaa san kafalte booda immoo ogummaa barattee gaafa immoo waan kaampaaniin sirraa hajamu san fixatte kophaa keetillee bahuu ni dandeessa. Kan silgootee dalagaa dhuunfaa keetii dalagachuu ni dandeessa jechuudha gaafa biyya barte. Innaa waan akkanaati tu jira jechuudha. Odeeffannoo birallee kan barbaachisu taate waan isiniin galiyyoo kan jiraatu taate gama sirkaatu bitiin nagaafadhaa koomentii jalatti isinii deebisaa jechuudha. Isa dabalataati immoo ulaagaan isa dabalataa ulaagaa maalii barbaachisaa taaskii seenuudhaaf isa jettanii yookaan gaafachuu dandeessanii ulaagaan inni barbaachisu gara Dubaay taaskitiin gara qarshii 3,500 akka 3,000 barbaachisaa kan kafalamu jechuudha. Gara kaartaaskitiin kaampaaniin isaanii garagaraa sonneen uummata akkasirraa hin fedhan jechuudha. Barumsa keetii fi waan intarvii minamina waan kafalamu malee waan biraa hin jiru jechuudha. Namoonni ulaagaa kana guuttattanii hojii wayin immoo tokkorra kana naawwee jettan waan akkanaa isin barbaachisaa jechuudha. Isa dabalataati bakka galiinsa keessanii yaani jarri malleen inni murama jedhama garuu hiriyoota kootiif nam tokko ni murama nam tokkoof immoo hin muramu jechuudha. Gaafa hojiitti seenanitti baay'ee ulfaataadha. Waa hedduutu jira jechuudha. Wanni dubbatamu hundi dhugaa miti. Waan akkanaa barbaachisa jechuudha. Kunis kanatti qophaa'aati itti deemaa jechuudha. Garuu ani dalagaan irra caala isin gorsu yaani waan ogummaa wayiiti. Namni keenya hanga yoomii yaani bakkuma tokko birrii kumaan qarshii kumaan akkasitti ta'e umrii keetillee fittee osoo waa takka fayyadamin. Namni mallaqa qabdan immoo osoo dhuunfattillee barattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Ani amma laayisensii dhuunfaa kiyyaa fudhadhee hojii ittiin qacaramuu ni dandeessa. Onlaayiniidhaan aappii garagaraa keessaa websaayitii garagaraa keessa laalte hojii argachuu ni dandeessa. Akkuma 2,500 argachuu ni dandeessa jechuudha. Innillee irra caala laayisensiin wayiin immoo manjaa fi qaanni soqamu manuwaalidha. Sharikaan adda addaa sharikaan manuwaalii fedha. Annaa waan akkasiiti. Waan akkanaatu jira. Isin garuu manuwaaliin awwalaaf sitti ulfaataa booda keessa garuu miti jechuudha. Inni immoo mallaqa gamii akka barbaachisu immoo yoo kaashii guututti ka hin kafala ka jettu taate 9,000 akkas kafalamni jechuudha. Dubaay irratti shaarjaf ajmaan irratti garuu hin beeku odeeffannoon qabu. Garuu malleen isaanii walitti qaadha jechuudha. Guutuu hanga kufullee jarrumaan haadin da'an jettee yoo tika wanti seentu taate qarshii 9,000 maaltu caala nama dura muuxannoo hin qabneef wayin immoo makiinaarraa waan adda addaarraa quma hin qabneef kaashii kafalutu caala jechuudha. Yeroo takka yoo kufte yaani mallaqa guddaa si kafalchiisa jechuudha. Gara 290 kilaasiin fudhatta qarshii 100 taate akkasin beeku waan naannoo kana fudhatta. Yaani waan san yoo herreede malleen si harkaa ol deema baay'ee ol deema. Barumsa kee waliin immoo teeshinii taata. Waan tokko immoo kaashii yoo kafalte kuftee dhiiste barumsa keetii irratti xiyyeeffatta malee waan mallaqaa san hin yaaddu. Mallaqa kana immoo yeroo lamatti kafalta. Ani mallaqa kana yeroo lamatti kafalee awwalan kafalee chirra deebi'ee ji'a 4 booda yoo barumsa yaani xiqqoo muuxannoo fudhadhee eeguma qixxeen ga'e 4,500 kafalee jechuudha. Walii galatti gara 10,000ti. Iddoon ani irraa baradhe garuu xiqqoon fagaata waan ta'eef taaskitti baase malee walii galatti qarshii 10,000 jechuudha. Taaskii fi gara 5,000 baasisuun dhuunfaa kiyya.
isinin ilaallatu isin immoo yookaan waan naannoo sanitti kaluu dandeessanii jechuudha. Waan akkanaatu jira. Carraa keessan mokkoraa maatii keenya namoota hin dagatinaa subscribe godhaa. Yaada keessan nu jajjabeessaa. Dogoggora yoo qabaanne nuuf bulchaa. Sirkaa tuubiidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan jiraadhaa.